السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كوجمتوتا دعوتوتا أشياء عندك درتوف. إجا كوجمتوتا دعوتوتا كينيا مشا نما لما كبني رفني جرا جيشودا كوجمتوتا دعوتوتا كينا إني تكو ديرا ديما إني تكو موتو أصلا ديما مسمر موتو كورانتيف ماكينو موتو كتفيو أما كوبيسني جرا جيشودا كوجمتوتا دعوتوتا كينا وروني channel كينا كنا فاراتatan subscribe يجون كرا channel كيسن تكوتا ديفو مسنين جيشا كالي دينجدا إسنر رباني جرا إجا حالو موجود تكو حالا ميجي سداف أكو مسني موتو وانتو تكو استوديو هارا بانو داف يمكن موتو إدو هوجي برانشي هارا بانو داف حالا ميجي ساجر يجودا يورب راتات إن شاء الله كان بيتني سنين لا كانوا بيتني سنين جنة أمان موتو عشان كنو أجر سيسو إيجالتي جرتي يجودا إسانين هاسيدي إيجاسي بيسا تاجر هاي ده أول تجينا كمار كتان كنا مشى بوليت إن هل فيها ترى إيه رأيك أول تجينا كإسنا برسا ركوني ألقى كفتيكم صادني كفتي بيفي كفتي هذا من فيديو كنا نجيبه ران شير لايك سبسكرايب وتشوفوا ران فتنا أما أنتو كتوك كذا مشى قتي سنتيمنا وري مشى رابر بعدين مو لكو سوسر كنا دوا سجل تربة من تربة جاتا من جها شنطة مجا چوران دي مواساب کی ٹیلیگرام کاونا کیسا تو گم مواساب جن کو تدین جچارا اور تگینا هاگر نو ویڈیو کینا نو جن تو ویڈیو لائک وچن رافتنا خلتما گرمشت تندو هاي ده وقت تكينا كمار كتان كان ميشا أكام بريدة ميشا بريد تنالفيا كمار كتان كان كنو أما تكو ساتين كدير سيني سنغاسيسا أني موتو يارا كاميرا ماني ده وراني سندو كتوري چورا garumo sagale nasirratti fiyya sagale jiro sani tekko kulkulna wani qabni fan sagale yaratti ajira judha wotkinna akkuma argitan kana argaan obboleetti halfiya halka akkan quality ta'e fi bareedaadha jechuudha daawwattagina argaa xinikkaare sirriitti qabu yeroo hedduu irra darrabamee hojjetame akkuma beektan meeshaan biratti hojjetamu hundi isaatu iyyuu meeshaa MDF yoo ta'e MDF tokkoffarraa UV yoo ta'e UV tokkoffarraa meeshaan sadarkaa qaba jechuudha daawwattagina meeshaa ta'uu isaa bicha gubbarraan qalamiin dibamuu isaa bicha osoo hin taane quality fi qulqullina keessattuu murteessa jechuudha daawwattagina kanammoo gisee baay'ee irra deddeebi'ee sintima ooluun barbaadu maaliif isinuyyuu warri bitattanii meeshaan keessan mana keessan ga'ee argaa jirtanii argitanii immoo maamila nuuf ergaa jirtanii fakkeenya namoonni hedduu jechuudha namoota irra deddeebi'ee goddanyoota fi erguudhaan maatii fi erguudhaan nurraa bitataa jiru hedduu jira jechuudha fakkeenyaaf caaliin maamila teennaa deebitee hiriyoota ofiitiin nurraa bitaa jirti itti aansee mootu meeshaa hedduu kanarraa ajajaa jirtu boontuun jechuudha asin dura majlisa mana sadii fi tiraasii mana sadii deebitee mootu akkasuma meeshaa hedduun irraa ajajee ammas akkasuma deebitee nama hedduun deebi'anii irraa ajajataa jiran jechuudha akkasuma jara amma nama maqaa yaadadhu maqaa dhahi malee namoonni yeroo ammaa meeshaan irraa bitataa jiran nama duraan nurraa bitatetu irra deddeebi'ee maatii fi fiduudhaan goddanyaa fi fiduudhaan akka Mustafaa namoonni hedduu jechuudha haala sanii nurraa bitataa jiranii kana kan isiniin jedhuu fi meeshaan tokko gubbarra bichaa osoo hin taane qulqullinni isaa keessaa wanti inni irraa hojjetame murteessaadha kanaan isiniin jedhu immoo meeshaan quality yoo ta'u gatiin isaa akkasuma quality ta'uun dirqama jechuudha kana beeytanii wanta gaarii bitachuun keessan eeganollee waan gaarii birii gaarii bitachuun qarummaadha jedhee yaadaanii Ayyera wottakina waa'ee meeshaa irraa ganama isiniin jedhe isin gaajadhe yaada waa'ee maamiloota keenyarrallee warroota maqaalee kana bichaa osoo hin taane warroonni yeroo hedduu deddeebitanii nu jajjabeessitanii nurraa bitattanii yaada gaggaarii nuuf kennitan guddaa isin galateeffachuu barbaada maaliif namni tokko waan hojjetu irratti mooraalii isa barbaachisa jechuudha wottakina isin galateeffadha isin kabaja isin jaaladha warra laayikii gochuudhaan nu jajjabeessaa jirtanillee warra meeshaa bitate bichaa osoo hin taane akka isiniin jedhaa meeshaan obboleettiin halfiyaa kunoo biffee akkaan bareedu tana biffee tana adii fi diimaan dibnee asiin dura adii fi gurraachaan dibnee baafnee turre hedduu bareeddi isin immoo kalarii kanaan barbaadde kalarii isin barbaadde illee bareedaadha dibnee haala kanaan baafnee fi jirra algaa kadii irra dhaabbate isin agarsiisaa jira chuuppiin immaan keessaa kun jechuudha xinikkaaree hedduu qaba xinikkaaree kan qabne ka qabu jira waan ta'eef haala kanaan irra baay'amee ka dhaabatamuu iyyuu hin dandeenye jira jechuudha wanta keenna kana fakkaata meeshaan obboleetteenna asitti illee qumsaaleen tokko algaa tokko meeshaan obboleetteenna inni illee maqaa isii Rahimaa jedhamtu inni illee isilleen kun qumsaaleen tokko algaa tokko ajajatteerti algaan adiin kun nu biratti beekamaadha jechuudha wanta keenna namoonni hedduu ni jaalatanii gatiin isaa illee xiqqoo gadi bu'aadha waan ta'eef algaan kun gatiin isaa gadi bu'aa yoo ta'u jechuudha wanta biraatiif osoo hin taane dirribii baay'ee waan hin qabneef akkuma argitan kana algaan guddaan kun yeroo hedduu darrabamee hojjetaa ogeessa illee akkasuma yeroo dheeraa itti fudhata kanaaf jecha gatiin isaa dabala jechuudha kun immoo tuyyuu hojjechuuf illee qal'aadha gatiin isaa MDF inni nyaatullee xiqqaadha waan ta'eef
Kanaaf gatiin isaa gabbu'a malee meeshaa lammaffaarraa hojjetameeti miti jechuudha. Daawwatta keenya akkuma kanaa meeshaa tokkoffaarraa hojjetama garuu immoo muka baay'ee waan hin nyaanneef isiniin jedha. Warri isallee barbaadan ajajattanii itti fayyadamuu dandeettanii. Warri immoo guddichallee barbaadan akkasuma isiniin jechaa daawwatta keenya gara fuulduraatti immoo majliisa akkaan kwaaltii ta'e jechuudha. Majliisota hedduu kadir bakka majliisa displeetti beeksifnurraa waraabee jira jechuudha. Waa'ee majliisatirraa achirratti waa hedduu isiniin jedha. Haga dhuma viidiyoo keenan wajjin turuudhaan share like subscribe gochuun hin irraanfatina. Hayya akkuma argitan kana har'a guyyaan Jummaadha kadir guyyaa Jummaatiin Jummaa kasaatii jechuudha sa'a booda bakka display deemetiniin haala kana viidiyoo waraabee ture isallee maaliif irratti isiniin hine jedheetiin irratti isiniin jira jechuudha. Daawwatta keenya majliisota akkanaa kanneen jechuudha majliisota akkaan kwaaltii ta'an akkaan gatiin isaa widdii ta'an warra biyya keessatti daffaree bitata. Isin warri biyya arabaa jirtan isintu garuu lifaatii guddaadhaan jireenya keessan jijjiiruu qaba maaliif akka itti laffaataniif akka bor illee itti argataniif sinumatu caala garuu majliisni isin ajajja yeroo baay'ee abbaa 20 abbaa tiknasii 20 boondiridhaan jechuudha. Majliisota akkanaa kana osoo galfattanii garuu hedduu bareeduma manaatiif hedduu bareedaadha. Kwaaltiin isaallee immoo akkasuma baay'ee bareeda mana keessa galee akka alaa kana caalaa jechuudha. Maggaarajoota adda addaa wantoota kwaaltii akkuma argitan kana kun wanni kun majliisni kun majliisa akka widdii fi akkaan kwaaltii ta'edha. Widdiidha yoo isiniin jedhu daawwattoota keenyaa fakkeenyaaf majliisa kana kaaree 6 yoo bitattan gahaadha maaliif gara kaaniin manni keessan biffee kaachuu dandeettanii televiiziyoonii jiraachuu danda'a geexii adda addaa godhuu dandeettanii majliisa kana yoo dadhabdanii kaaree 2 illee hin bitin kaaree 6 yoo bitattan bareedaadha. Fakkeenyaaf majliisni kun widdiidha yoo isiniin jedhu namni gara 20 akkas ta'uu danda'a 18 kaareen. Kakuma 16 jira baala firiimii ta'e ka kanarra gadi qalal jedhu kakuma 15,500 jira akkasaniin ka wal caalu jira jechuudha. Kana jecha majliisa kwaaltii osoo bitattanii hedduu bareeda isin jedha laalamee xarapheezaa isaa akka jiru gubbaan xaawuladha duubni isaa suuraan isaa firiimii qaba hedduu kwaaltiidha daawwatta keenya. Yeroo baay'ee akkana kan ajajuu namoota biyya keessatti isiniin jechuu barbaadeeti isin garuu laalamee digaafi isaa kana geexidhaan haala kanaan footoo isaan fidanii nu ajajan fakkeessinee haala kanaan bareechinee hojjenneefii jirra. Isinillee ajajachuu barbaadan haaluma kanaan bareechinee akka isin biraan geennu abdii qabna isiniin jedha daawwatta keenya. Isin immootuyyuu karaa WhatsAppitiin koottaa yoo dasiin jedhe screenshot gochuudhaan achiin nutti erguudhaan ajajachuu dandeettan isiniin jecha. Kun akkuma argitan kana xarapheezaa isaa siisee isin agarsiisaa jira kadir haala kanaan xarapheezaan isaa gubbarraan muka jalaan muka firiimii haala bareedaa ta'een irratti dhayame haala kanaan hojjetame laalame hedduu bareeda. Firiimii isaa laalamee kun immoo firiimii isaa irratti hin dhayamin hedduu bareedaadha jechuudha. Daawwatta keenya firiimiiwwan kun biyya alaattu jira ka biyya keessattu jira. Asirratti illee isiniin jedhu gubbaan bichaan akkatti bareedu isaati miti akkuma reef mukarratti qumsaatiin irratti isiniin jedhe meeshaa algaaf irratti isiniin jedhe kunillee keessaa kwaaltii ta'uun isaa murteessaadha. Fakkeenyaaf bakka tokko tokkotti chuuppi dimarraa hojjetanii waanuma qalii jedherraa hojjetanii gubbarra qalamiin nama akkatti bareechuu jira. Kan mootu kallattiin fireemiin almuuniyeemiin hojjetu jira jechuudha. Onlaayinii kanarratti waa hedduu argina. Namoota galuuf ni gala kan galleef immoo akkasumatti kan bira taru jira jechuudha. Namoonni tokko tokko waanuma rabbaani kana fidee waanuma fakkaanne kana fidee arrabaa mi'eessee ka gurguru jira. Waan akkasiitirraa of eegaa isiniin jedha daawwatta keenya. Akkuma argitan kana hagana yoo isin gorsa isin gayaa ani yeroo baay'ee osoo gorsa isinii dabarsee dasna jedhaa garuu immoo yeroon deemaa jira viidiyooleen gara dhumaatti irratti deemaa jira. Waa'ee majliisatii fi waa'ee mukaatirrallee hagana yoo isinii dhaame isiniif galaadha yaada yeroo ammaa kan namni hunduu teekinooloojiin babal'ateera wanti hin argine hin jiru wanti hin beekne hin jiru. Miidiyaa kanarrallee meeshaaleen bakka hedduutti gadhiifama yeroo baay'ee namoonni keenya amma hojii kanarratti kan hirmaatee likkii hin qabu jechuudha. Garuu abbaan barbaade laalee nama fi amanuuf nama fi jaalatu irraa bitata. Akkuma argitan kana asitti immoo rakkaboota akkaan babbareedaa ta'ee fi rakkabooti yeroo ammaa kana faashinii irra jirudha jechuudha. Daawwatta keenya rakkabootiiwwan kunniin rakkabootiin garuu gizee gadi bu'ee farrashamee rakkaboo sufraa isaa wajjin dhiyaate bareeda malee akkatti hedduu bareeda illee isintu mul'achuu dhiisuu danda'a. Inshaallah haala sanillee qopheessee isin agarsiisa isiniin jedha daawwattoota keenya waan gammaan hojii turtaniif guddaa isin galateeffadha. Haga viidiyoo biraa babbareedduu qabadhe isinii deebi'utti nagaan naa tura fayyaa naa ta'aa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.